kuma dhibbaa fi 80 siree bareedduu tanarra bulan jaa. Yeroo erbe loonirra bulaa ture. Kawan jannataa fakkaate hoggaa asiin bishaan irraa dhiqatanii hoggaa asiin shooftiin jirti hoggaa asiin daawwitiin jirti hoggaa asiin jirtu. Jaan kalloo loon irra buleensa takka hin agarre wallee gaafa jaartii tara lammaffaa sana dubrummaa irraa fudhatu firaasha bareedaa san irratti irraan fudhanneensa. Firaashin mana siree akkanatti nama ol daddare arbaan. A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Birrii kuma dhibbaa fi 80 bulan je. Hinjiru wallahi kijibaa wallahi hinjiru. Yoo ta'e illee an kan hin arge kuma 10 ni jira. Kumni 5 ni jira. Kumi 20 ni jira. Garuu immoo birriin kuma dhibbaa fi 80 kun wallahi hinjiru kijiba. Halkan tokkotti sana wallahi hinjiru. Maali kijibni kanaan? Eessa jira Itoophiyaa yoom sadarkaa halkan tokkotti birrii kuma dhibbaa fi 80 bulan obboleessa. Osoo silaa birrii kuma 50 jeelle wayya. Awwa silaa Itoophiyaan silaa qaata biyya gurguddattee miti. Silaa fooqii ennaan fooqii akka Dubaay san fa'aa osoo ta'e Oromaatii miti. Sanuu fooqii tawayyaanin gartee keessa gartee gangalattee keessatti gumnaa gooteen gartee fooqii birrii kuma dhibbaa wayii fa'aa ja'aneen. Aboo nama kijiba namni sheekaa ta'e akkamitti waan akkanaa kanaa nyaata fa'aadha akka waan nyaatas takkaa hin agarreensa osoo na bira gadhu fi harar kanatti wallaahi lajiin nyaata nuti haanii laala ofiin barlaa hin feenu amma nuti jibbinii jirra amma ma biddeenuma keenya kana fa'aadha irra waan nunni wayyina wallaahi nyaanni keessa sumpaan summii namatti kaasa. Akka nama nyaata takkaa hin arginitti nyaata viidiyoodhaan agarsiisuun kun maali boosanuu namni nama sheekaa ta'eet nama gartee ustaazaa ta'eet akkamitti waan akkanaa haasa wallaahi laziim sheeyina kun ilmiillee ni qaba jaa ilmii ni qaba ilmii kanama qabu kana wallaahi gatii of buusa jira kamalee. La hawla walaa quwwata illaa billah. OBN fara nuti farsa OBN buqqolloo fi gartee akkatti jaalala waa'ee jaalalaa irratti nama afeeruu malee ta'u uummata bu'aan qabne kana OBN faa farsa. Abbisa haa qayyol jibba. Mee osoo sidhaa ni taajanii inni ni bula barin qabu barin bulu bar wallaahi hin bulu. Koi olen sina ka garuu waan barreessitu kana dhiise. Birrii kuma dhibbaa fi 80 Itoophiyaa moo Itoophiyaa moo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Birrii kuma dhibbaa sireen bulani. Itoophiyaan takka liqee namaatu irraan galle eessaan sireen birriin kuma dhibbaa fi 80 keessa bulan jettee yaaddaate. Finfinnee tana birrii kuma dhibbaa fi 80 bulani. Finfinneeoo. Tabarshoon baddee tana birrii kuma dhibbaa fi 80 bulani yaa. Tanuma nan gaafa kan dhaqeessanii miti isaa. Soomana dura yeroon sini. Naman soomana dura keessa takka dhaqee inuu bakka nan dhaqee baan dhaynee warinni bakkuma takka dhaqee harruma Finfinnee dhufeensa. Gubanni mataan nyaatee
Itoophiyaa yoom sadarkaa birrii halkan tokkichaan sireen takkitti birrii 1800 guyyaa godhan yoo qabatte miiliyoona meeqa si gaafatti jee bare. Warri dhiisisidhaa jeetan qabaafan keessa walitti baa'oo ta'uu kunsa wayi maal jechuudha. Siree birrii 1800 halkan tokkotti bulan. Daawwa daawwitii sanallee argan. Uffat ammoo mana kiyya kana goojjooti tasharaa tana yoo nan fide wallaahi daawwitiin ajjirti hoggaasa mee kompiitaraa nan fuudhee gadi buusaa qoy laallaa akkanatti amma fakkeenya amma akkanatti hin taa'ee mul'adhaa milaa hoggaa akkanatti taa'ee laale laala akkanatti laala akkanatti gartee laala hoggaa mana siree dhaqe akkanatti daawwitiin jirtii miti achumaan akkanatti laala. Guyyaa kana laaqana nyaadha jeetan hirriba lafa ol ka'e beektan ibbo hoggaaniin gaddeemee laaqana nyaadha jedhee akkasitti gaddeemu huurata tokko jira qajimaa jedhaniini moggaa kanarra jira. Hantootaa fi bashooraa wal gusse hantoonni laala kanatti lo'aan neela kute wallaahi hin kijibu rabbii kanaan natti arga. Hantuuta yen jeni wita hantuuta kanatiif jalatti dhee Allah hantuuteen ta'een jeessaana jala barartee qufte yeetan laa takkaa akka arraatitti hobleen beeku wallaahi laazim wallah takka otuman deemal boo maal taate qofal hantuutee ta'e nyaattu ne bare bararee quften jeen laa hawla walaa quwwata illaa billah. Wah boys warri biyya Arabaa jirtan warri biyya Ameerikaa jirtan warri biyya Awurooppaa jirtan warri akka aslii kumbaa warri Kaayiroo keessa jirtanii tiiktookii gubbaa geemi taphattan osoo Itoophiyaan halkan tokkicha birrii 180,000 sireen takkittiin irraa bulan isin Itoophiyaa tujjaarumtatan akeessa gartee dhiiftanii biyya ormaa san keessa akkanatti gartee offittan hota gara biyyaadha miskinummaan dhabamtii jirti hota galaan isinin jedhe galaa kottaa gara Itoophiyaadha kottaa galaa gara Itoophiyaadha waan teessanii faatee mana madaammiidha wajjin mataa waloo guutuuf hin qabdu aadde. Waktu kali gara Itoophiyaadha sheekiin sireen takkitti halkan birrii 1800 jeni dhageechanii kota gala hoggaa Finfinnee dhuftan immoo mana nama bultanii ilaaladhaa hagaan ka 500 bultan ilaaladhaa. Sheekiin keenya birrii 1800 jedhani dukkaanaan banattanii fi seeraan bultanii waliin birraa ilaala warri gartee biyya humbaati irraa gara gartee Finfinnee dhuftan hoggaa booletti buutan. Abo kanuma nyaanni 1880 kanuma jainati wayya abo ya sheekhi kanuma nyaata booda nyaata ni qaaleessita abo ya rabbi waan namaa faarsu ya rabbi qooda keenya nun taasisi ya rabbi wallahi sharaan kiyya kullaa lamala mana fooqii fakkaata wallahi والله الحمد لله الله هذا ما أنا فوقين فقاتو بيك قرقر دا بيك لال فوقين التقول بيك لا شر مخانني
qorqorroo gama isaa yuuban jirti miti bitee laali itti waxxare gartee ati والله لازم ما شاء الله ما نفوقي فقط خيس ما يقرب دشمنت سبوا قال لاي بيس انتم ما نفوقي فقط انا انجني اكل جابو خنا ما فارس رب نور رب وصلى الله فمسيغنني او يروق قبضت تنتي فيدم يا شيخ روبي والله شرحنا تفيد من الله فما تكتشنا في كيساسي فاخنني والله إن بيقام هرك خنكلا ليوتنا بيجر كفو كلا نرجع عنجن إلى أنغو تغربان تكوت أكوا إلى أنغو باتي تكات أكوا نبيجي يركفو تي كابيرا ورا بدي تكات تركبيا كذا والله بس هرك هو هرك أنا وفجر بيجي والله العظيم حب أي بنا بودا uno warri balagumma uno wala anu isa kawana kaisa nutol darbina hoy rabbi si ha yeltati anu an jijji jedum be ko fi finni khizati lafti qali lafa mana ko ta jeyni sharatana irratti gati dabbadu abbaq ya qali namni garte mana khirabe disi hinjiru be ga Kesawa warri kira agafati malaka kishan kamnera lakasan nama godan ya injiramiti gabba la dafi lafasan finfinne dawat kashana kan nijan kashman nako tijin shime khaynyan shimali abdiza fa numa wai Bado onu matol diga idafata ne dawgowan kan gallaki zani mira kaisa galte bojo a'udhu billahi minash shaitan khadirat kanat mo itutum jajara kayenya malaya yartin di yana da walda jirdi bye naga na tura hak yardi yan kan